Jirra jirtu hordoftoota keenya kun channel keessan yeroonni subscribe godhuun maatii hin taane subscribe godhuun maatii taasisan hin jenna har'ame maddeen garagaraa irraa kan argadhe fayyaa irratti kan xiyyeeffatu waa'ee qircaa yookiin qaaraa fi mooringaa isinitti hima nu waliin turaa isin hin jenna jalqaba irratti mee qircaa maal akka ta'e haa ilaallu. Qaaraa yookiin qircaa kan jedhamu gosa nyaataa viitaaminii fi albuudota garagaraatiin kan badhaadhe yeroo baay'ee akka meesituu nyaataatti kan inni nama fayyadu. Qaaraan qabiyyee fayyaa qaama namaaf barbaachisan iddoo of keessaa kan inni qabu yoo ta'u san keessaa viitaamin A, C, B fi K qaba. Albuudota akka potassiumii fi kopparii illee ni qaba. Akkasumallee kaarboonhaayidireetii, pirootiinii, faatii fi faayibarii hamma xiqqoo of keessaa qaba. Faayidaawwan qaaraa yookiin qircaa keessaa ulfaatina qaamaa hir'isuuf, qaama si'eessuu fi kulkula hir'isuuf, carraa dhibee sukkaaraa gosa lammaffaan qabamuu illee ni hir'isa. Dhukkubbii hir'isuuf yookiin dhukkubbii akka maayigireenii fi dhukkubbii busaawwanii jechuudha. Fayyaa onnee eeguu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Qaaraa yookiin qircaan baay'inaan nyaachuun carraa dhibee onneen qabamu harka 40 akka hir'isuudha qorannoon kan ibsu. Hir'ina dhiigaa ittisuuf illee ni gargaara. Fayyaa ijaatiif, fayyaa gogaa yookiin gogaan qaama namaa akka dafee walitti hin butamne yookiin dulluma ittisa jechuudha. Alerjii hir'isuuf illee ni oola. Qaaraa yookiin qircaan fayyaa sirna bullaa'insa nyaataa eeguuf illee gahee guddaa qaba. Namoota dhukkuba garaachaa qabaniif baay'ee hin gorfamu jedha. Kan biraa immoo mooringaa fi faayidaa isaati jechuudha. Mooringaan qabiyyee amino asidii, viitaamin B1, B2, B3 fi B6 fi caan kan badhaadheedha. Akkasumallee albuudota akka kaalshiyeemii, potassiumii, maagneeziyemii, foosforasii fi zingii dabalatee pirootiinota qaama namaaf daran barbaachisaa ta'an 18 ol of keessaa akka qabuudha kan himamu. Shifarraa yookiin mooringaan jechuudha. Shifarraa yookiin mooringaan amala farra oksidantii qaba. Antii oksidantiin kunis carraa dafanii dulloomuu akka hir'isu qorannoowwan gaggeeffaman ni mul'isu. Farra infilaamaatooriidhaas jechuudha. Inni kun dhiitoo fi bishaan qabachuu qaamaa hin barbaachifne ittisa. Infekshinii ujummoo fincaanii ittisuus akka danda'uudha. Qaamni keenya yoo madaa'e dafee akka fayyu faayidaa qaba. Mooringaan dandeettii qaamni keenya dhibee ofirraa hir'isuuf qabullee akka dabalu, baakteeriyaa fi fangasiin akka nu hin dhibne ittisa jechuudha. Guddina rifeensaa dabala. Rifeensi keenya fayya qabeessa akka ta'ee guddatu godha jechuudha. Mooringaan fayyummaa gogaa keenyaa eegaa. Gogaan keenya laafaa fi fayyaa akka ta'ee guddatu gahee olaanaadha kan inni qabu. Farra kiristooliitis jechuudha. Mooringaan qaamni keenya kiristoolii muraasa kan barbaadu yoo ta'u yoo heddummaatu ujummoowwan dhiigaa cufuun fayyaa qaama keenyaa miidhee dhibeewwan akka onneetiif nu saaxiluu mala. Kanaaf isa kanaaf gahee guddaa qaba. Anniisaatiin wal qabatee jabinnaa fi humna namaa laata. Kun ammoo qaamni keenya gar malee dadhabina akka hin keessummeessinee fi fayyaa ta'e hojii isa sirriitti akka hojjetu gargaara jechuudha. Fayyummaa ijaa eeguu keessatti illee gahee guddaa qaba. Mooringaan dhiibbaa dhiigaa sirreessaa, muka'uu ittisaa, si'oomina uuma jechuudha. Dandeettiin dhibee ittisuu qaama keenyaa akka dabalullee ni gargaara. Farra fangasiitis mooringaan fangasiin keessoof ala qaama keenyaa akka hin miine cimeeti kan inni ittisu. Qoncooruu gogaa yookiin dulluma gogaa yeroo maleellee akka ittisuudha. Dhiitoo xannachoota dhibeef nu saaxiluu maleellee ni ittisa. Bullaa'insa nyaataa dabala. Qaamni keenya sirna nyaataa mijataa akka qabaatu gochuun fayyaan keenya akka eegamullee ni godha. Mooringaan sammuun keenya dammaqina akka horatuu fi hojii keenya irratti cimina akka qabaannullee nu gargaara. Dhibee onneef akka hin saaxilamne nu gargaara. Ulfaatina qaamaa sirreessuufis baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan odeeffannoowwan dhimma fayyaa irratti miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti maxxanan kan agarsiisan jechuudha. Akka waliigalatti egaa waa'ee qircaa yookiin qaaraa fi mooringaa yookiin shifarraa irratti kan dubbise irraa wanti isin biraan ga'e kana fakkaata. Warroonni chaanala kana subscribe hin goone subscribe godhuun maatii keenya ta'a isin hin jenna.